Tegulo tegulo. Farmut. Ada بدي يا بليانتي قد أتشيك Akamere. يا بليتي يا بليوانتي أنا والله متى ولينا كوبيجي ورب الكعبة يا ربي إيمان أنا عليه Hojjete mata si dukubana lana dukubana. يا كي والله متى ولينا كوبيجي ربي جراتي غرغارا أكماتي فادا سيتي قلتوتي خلي سيتي كوتو يتي تري حتى يباسي تيجر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شمر رفوني جرجرت وبدأتوني جاتو بس شوي جرتني ما تكشتي وردتني جاتو ورن هراواتاتا ما تيتها وري إمو مدرو ما هي تاتن شير لاي قلتو جبيسا سنين جرا ما تكشتي جرتو جباتو سنين جرا أما تبشاشا الله يا ربي كيرا قد وان درت يا ربي نجان نباس نجان ناقلتو akkuma obboleettii ta'e natana jechuudha. Haadha ilmaanii biyyarraa baatee akkana taate maali jennaan har'aani dhaamsa qaba maatii hundaaf jechuudha. Silaa namni dhagee argu warri obboleeyyan tiyyaa warri akka aanaa akka keessanii namni hedduun biyya namaa tana keessa jirra. Obboleeyyan teessan faamilii teessan keessaafuu haadha ilmaanii akka mana biyyaa hin baane. Hanga fedhes yoo ta'e itti jabeessaatti dhaama. Maali jennaan keessaafuu warri ijoollee qabu dubartoonni jechuudha. Ilmaan isaaniitiif qalbiin isaanii akka taatu ni beektanii. Sanii haarawaa jechuudha. Mana namaa keessatti akka warri nama godhu ni beektanii. Warri immoo jechuudha namatti hin furanii boqonnaa siif hin kennanii jiru tantee guutuu. Hiraarra jirta ni hiraarta ni yaadda ni cinqatta jechuudha. San qofa osoo hin ta'in jechuudha akka naannoo jiruun biyya namaa cinqee warra afaan beekuttu san irraan afaan hin beektu duudaadha. Maatiidhaaf ni cinqatti ilmaan ishii jechuudha. Akkana kunoo akkana taate carraan dubartoota akkana hafa jechuudha. Jaarsi osoo fayyaa qabu isii as ergate durallee beektaa waan qabeenya ofiitiin bara fayyaa ilma nama ofii kaan lubbuun dhabamtee kaan fayyaa dhabee jechuudha. Kun du'ee kun waan jedhu akkasii fayyaa tana jechuudha wanni ittiin waan jedhan fayyaa tana jechuudha osoo qabnu akka waan biyya teenya waan akka hin jirreetti biyya baanee horii maqamnu gurgurannee waa maqamnu gurgurannee jechuudha. Lubbuu ofiitis fayyaa ofiitis kan dhoorgaa jiru nu jechuudha. Warra biyya keessa jiru akka takka waan haadhatti jaarsi jaartii of jalaa baasee haadha ilmaanii baasee gurgurachuus jira jechuudha. Taa lubbuu meeqa dhabdee haguma dhiyoo tana kunoo dhuftee baatii lama moo meeqatti muyyatiin takka su'uudii keessatti buufaa ajjeeftee ani ajjeesanii akkasuma tunaan takkas maal taate jedhanii immoo tun immoo akkana fayyaa dhabdee akkana taate jechuudha. Maal jennaan namni waa hin qabne waan biyya namaas nama geessu sanii hin qabu jechuudha. Ni dabalannaaf jedhanii ni guddannaaf jedhanii bakka wannaa geennaa jedhanii jaartii haadha ilmaanii of jalaa baasanii erganii namni biyya ofiitti wayiin jiraatanii hanga yeroo kanaa gahan jechuudha. Qarallee biyyi namaa wayii nama hin horattu. Biyya namaa tana irratti hin jiraatanii wannaa hin gayan. Kanaaf waan kana irraa namni keenya dhaabbatu qaba. Biyya namaa deemuu tana irraa namni keenya dubartii ergachuu jaartii ergachuu haadha ilmoo ergachuu keessaafuu jechuudha. Haadha ilmaanii haadha ilmaanii maal hanga hortee ilmaa kudhanii mucaa waggaa 10 qaba waggaa 8 waggaa 5 jetti miti 7 waggaa 5 akkas jetti. Haga ilmaan haadha ilmaan hagana kana taate jechuudha. Ilmaan 5 qaba jettee nama ilmaan 5 kana dhale jechuu duras nagahaan jiraatte biyya ofii keessatti. Amma maaltu galee jennaan diinagdee ofiitiin biyyarraa baasanii dhiirti yoo mukas cabsitan yoo kannas falaxanii waliin jiraatan waliin jiraadhaa biyyatti jechuudha. Jaartii asin qajeelchina yoo kaateessanumaa kutadhaa bayaati biyya namaa keessa waan taatan taha. Akka dubartiitii mitiisan haatiniif abbaan gargar
abbaan ilmaan irraa fagaatuu fi haati ilmaan irraa fagaattu gargar jechuudha. Gargar jechuudha. Garaan haadhaa maalidha jedhan? Garaan haadhaa gingilchaadha abbaan gindoodha jedhan. Kanaafuu namni uf duuba deebi'ee ilaaluu qaba. Wallahi ufumaa xaaranii wanni jedhan malee jiruun biyya namaatti nama dabartu tanas hin jirtu. Wanni biyya namaatiin nama dabaree achi nama kaasus hin jiru. Rabbi keer haa godhu. Wallahi walii dhaamuu qabdan obboleeyyan teessanii. Maatii keessanii fira keessanii dhaamaa yoo lubbuu balleessuu feetan malee gadi hin baasinaa jedhaati waliif dhaama. Biyyi dur jechuudha. Dur gizee jalqaban dhufne san jechuudha biyya Arabaa tana. Namni qalbii walii laafaa namas wanna jedhanii suutasii wanna jedhanii qophaa sitti akeekaa meeshaa si wanna jedhanii yeroo takka oduma si wanna jedhanii amma wanni akkas hin jiru wallahi amma dubartiin baddeessaa batteerti qalbii namaa hin laaftu. Qalbii namaa hin laaftu wallahi akka bineensaa kanas nyaachuuf sitti deemti. Nuhii warri afaan beenu sammuun teenya irrachuu jirti jechuudha. Isaan maalayyaa biyyarraa dhufanii amma wannaatiin amma biyyi Arabaa akka dursanii miti. Amma baddee jirti. Wanni hundi jijjiiramee jira. Namni jijjiiramee jira. Maal jennaan nama kennatu hammeenna hojjeta. Nama kennatu badii balleessa. Kanaaf isaan illee garaa nutti jabaatanii nutti hammaatan jechuudha. Amma gocha isaanii odoo hin ta'in hifatuma isaan itti hirri jedhanii isii waamanii garan wanna jedhanii itti sagalee itti ol fuudhanii bararraasanii jedhan kana cinqaa ilmaan ofiitiif wannatti sana sammuu cinqatii godhattee achirraan gara maraatu tana irra geetti jechuudha. Cinqatiidha wanni akkasii dura nama kaasu sammuu tantee tana wanna jette achirraa egaa kunoo gara maraatuutti akkana dhufte. Maaliif isaan nama bararraasanii jedhanii sitti iyyanii dubartii isaanii sagalee ol fuudhanii sitti iyyanii ijoolleen akkasii sitti iyyitii birir jettaa onneen tantee jechuudha. Namni ilmaan manaa qabu, ilmaan biyyaa qabu, ilmaan ofiisanii fi biriritti isiin ta'a afaan hin beekne ta'aan naan jedhanii hin beekne ta'aa hin beekne kunoo akkana taate rabbiin akkana taate rabbi isii haa fayyisu. Rabbiin maatii isiitti illee nagaan isii haa galchu. Ammoo hawaasni kennas waan gizee namni du'e qofa hidhii waliin xuuxatinaa waan qabda yoo saantim shanis qabaattan san irra wal qarqaaraati nama keessan bira dhaabbadha lubbuu san oolchaa. Gizee namni du'e forofaayilii kaachuu gizee namni du'e gaddaa fi ashaangulliitii boo'ichaa qofa haruun faayidaa hin qabdu. Maaliif ilaannaahu inni dabre jechuudha abbaan sun dabre. Boo'icha maal fiddi imimmaan sobaatti iyyuu odoo gizee namni jiru namni gara nyaattoo qabu namni waan qabu irraa gizee abbaan jiru san waa namaaf godha yookiin namaaf ta'a jechuudha. Gizee inni dabre hidhii nyaattee hidhii xuuxee wayyattee boochee wanni fidan hin jirtu. Gara nyaattee taanaan nama takka oduma jiru qarqaaruudha. Yookiin gizee inni dhukkubisan yoo dabrellee bara isheenaa namaaf hin ta'u. Namni kun wayii gizee sanuu osoo akkas tahee jiraadhee yoo qarqaaree jiraadhee waan takka godheefii jiraadhee jechuu sani bira hin dabartu jechuudha. Hatta maatii ofii namni gariin qaba maatii ofii kanatti watakka hin keenyine kabooda gaafa maatii isaa sun dabarte takka haati dabarte takka abbaa isaa jala dabaree faamilii isaa keessaa nan takka dabare wayii yeroo san utuu akkas taheef jiraadhee fi gizee inni akkas waan akkasii rakkatu gizee inni waa mallaqa na gaafate gizee inni maaloo ta'e waan akkasiiti gaabbii fi eegeen boodarra ooltii jedhan. Kanaaf waan guddaa miti waan qabdan baasa namaa kennaa yookiin maatii keessanis waan qabdanii qarqaaraan jiran waan qabdan irraa ruubaa yaani 50,000 yoo argatte 50,000 yookiin 100,000 yoo ka biyya argatu taate 10,000 kenniif 100,000 argatte 10,000 yookiin 5,000 kenniif haati kee maatii keessanuma gammachiisa jechuudha. 10,000 yoo kennite ni gammachiisti.
sirraa gammadaa akka deeman sittis akka sheenaa hin taane jechuudha. Akkasii nama gizii majjiruun qarqaaruudha. Gizii inni dabree addunyaa kana irraa deeme immoo booyuun faayidaa takkas hin qabdu. Faayidaa takka wala dhiiraa wala dubraa nam takka faayidaa hin jirtu jechuudha. Tanaaf immoo rabbiin fayyaa si yaa deebisu maatii isiitti illee nagaan galchee rabbiin si yaa nadhu ijoollee illee qorichaaf maaloo jechuu dhiisanii osoo sheekatti waamanii ruqiyyaa irra qara'anii irra bareedaa itti yoo qaraasisan jechuudha. Irra bareedduudha. Wallaahi rabbi si yaa fayyisu. Rabbiin isiin ijoollee haganaa qabdu fakkaatu jechuudha. Ani dubura si aayyuu beektaa dura. Rabbi si haa laaffisu. Wallaahi rabbi si irraa fuudhu. Sidaa biyyuma namaatti rabbi waa nama hin godhini. Wallaahi maatii kee bira yoo jiraatte yoo waa taates wallee si godhuu baatan harkaan si qaqqabanii wallaahi yoo maraates si hidhatanii wallaahi. Yaa Allah kiyya yaa rabbi kiyya biyyuma namaa tana keessa waan hin godhini. Maatii keenyas nagaan nu galchi. Wallaahi hedduu cimtuudha wanni keenya kun jechuudha. Rakkoo fuduraa ilaalee biyya namaa tana keessaas galuu dadhabne namni keenyas rakkoo biyya keessaas ilaalee biyya namaa tana keessa rakkoo jirtu hin beekanii itti as deemanii rakkoo biyya namaa jirtu tana keessa osoo beekaniiti waan dhufanii sanatti hin fakkaanne amma yoo argitan Liibiyaa kana ijoollee meeqa gaggombisanii kunoo hidhanii gara fuulduranii biyyuma san keessa hiyyeetti san keessa caamma namaa yoo xaraddee jiraatte hoo wallaahi. Caamma namaa xaraddee bishaan namaa waraabdee yoo jiraatte hoo ilaalee kan namarraa dabarte gisee takka humnuma jirtu saniin jechuudha. Laakiin wallaahi yaalli namni keenyatti jirus hedduu rakkoodha. Rabbi nurraa haa jijjiiru bara kanas rakkoo tanas jiruu tanas rabbi nurraa haa jijjiiru. Wanni itti jiran kana namuu nasiyaa walii dhaamuu qaba. Nasiyaa keessaafuu dubartiin diniina ijoolleen biyya namaa jirtan waan ta'u jirtanis ni beektan waan obboleeyyiin teessan isin warra nama mana haarawaa dhufu kana miti kun waan ta'u jirtan ka afaan beektan ka afaan arabaa beektan ka waggaa meeqaa mana namaa hojjettan ni beektan jechuudha. Laakiin warra mana jiru warra haarawaa ganaa dhufuuf gajjabeessaa dhaamaa fi akka biyya namaa bishaan biyya namaas bu'anii akka hin dhumne. Biyya tana umriin isa sin dhufti fayyaan isa sin dhumti wanni hundi asit dhumtee galti biyya namaa tana lubbuun namaatis as keessa dabaru jirti. Meeqaatam kama achi buuteen dhabamtee biyya ebaluu achi keessatti akkasii achi gahee yeroo takka nu bilbilee ebaluu kana argine jedhanii suuraa maxxansanii nu barbaadaa jedhan. Jiraatee miti mi bara. Jiraatee miti. Gaduma bahee du'ee achi eessaa fiddaree. Namni firri jiru namni argu jiru garii ijoolleen gariin bada'oo sitii bada'oo keessatti tarii takka kaan fuudhanii fa'aa wannaa geessuu danda'anii tallaaja geessuu danda'anii. Kanaafuu jechuudha. Kanaafuu walitti himaa wal gorsaa maatii hundatti himaa wanta akkanaati jira biyya namaa haga feetan rakkattanis nama asin erginaa ijoollee asin erginaa rakkoo jira biyya namaa tana keessa rakkachuu jiranii asin erginaa jedhaate walitti himaa. Wallaahi rakkoo jabduudha. Yaa Rabbi. Akkasii
bas dheetii teettenyachuu baratte jaartuma ergatanii jaartuma biyya namaa erganii jaartuma biyya namaa erganii jaartuma biyya namaa subhaanallah wallaahi ta biyya namaa jirtu teettee nyaatti ta biyya ofii jirtu akkasii wanni jetti. Wallahi rabbitu godhe rabbi nagaa maatii keessanii isin haa galchu hunda keessanuu. Wallahi ijoolleen biyya jirtu obboleeyyoon teessan akka hin baane maatii keessanitti himaa. Wallahi maatii keessanii jajjabeessaa himaa akka biyya irraa hin baane akka biyya namaa hin deemne. Akkas inshallah rabbi khairaa sajjalu waan hundarrattu rabbiin nu haa gargaaru.